Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii addaa miiltoo dhugaatii. Qophii har'aa keessattis uummata keenya Oromiyaa keessaa sababa beelaatiin miidhamaa jiruuf sochii gargaarsa dubartoonni Oromoo biyya alaa gidduu kana taasisaa jiran irratti fuulleffanna. Dhimmuma kanarratti gurmuu dubartoota Oromoo gargaarsa walitti qabaa jiru keessaa takka kan taate aartistii Oromoo jaalatamtuu fi kabajamtuu aartistii Amartii Waarii waliin turtii taasifnaa nu hordofaa. Aartistii Amartii baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdan hedduu galatoomaa. Beela Oromiyaa keessaa addattis Booranaa fi Gujiitti uummata gaaga'aa jiruuf jidduu kana sochii gochaa jirtu. Mee kanarraa haa eegallu. Akkamitti eegaltan? Maalirra jirtu? Egaa sagantaan kuni akka dubartii diyaasporaatitti kan calqabne. Dubartoonni diyaasporaa yookaan biyya alaa keessa jirru saba keenya biraa akkamitti geenyaa, akkamittiin qaqqabnaa, akkamittiin sabni keenya gargaaramu kan jedhurraan sanirraa kaaneti kun immoo kan Booranaa kana duwwaa irratti otoo hin taane calqabee yeroo Wallootis waan akkasii goonee jirraa. Kun immoo dubartiin inishitiivii isaa fudhattee calqabdu malee sagantaa kana keessa yookaan warra gargaarsa godhu kana keessa dubartii duwwaa miti kan jiru, dhiirris baay'eetu keessa jira. Egaa nuti warri biyya alaa jirru sabni keenya otoo rakkatu, sabni keenya otoo beela'u akkamitti caaljennee teenyaa, akkamitti caaljennee ilaallaa. Keessumattuu yeroo ammaa kana beellis rakkinnis baay'inaan kan fixu ijoolleedha. Haadholeedha. Nuti immoo baay'een keenya haadholeedha, ijoollee qabna. Nutis haadha ijoolleeti. Sun immoo waan baay'ee nutti dhaga'amuuf akkamittiin saba keenya kana bira geenyaa. Dubartiin maal gootii walitti dhufnee maal gochuu dandeenya kan jedhurraan dhiirallee dabalannee baay'annee sagantaa kana calqabne. Egaa sagantaan kun gargaarsa fi saba keenya isa rakkachaa jiruuf gargaarsa gochuu fi sagalee ta'uudhaa fi kan walitti dhufne gargaarsuma gochaa jirra amma dandeenyu amma humna keenyatti. Akka dubartootaatti kana gochaa jirtu, akka aartistii Oromootti immoo maalirra jirtu? Akka aartistootaatittis aartistoota wajjinis walitti dhufnee wanti gochaa jirru baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti illee argitan yoo ta'e warra gadaa taalent shoo kan jedhutu jira. Achirratti illee gargaarsa baay'eetu godhamee nama baay'eetu gargaarsa godhee gargaarsi sunillee akka qaqqabee quba qabna. Akka aartistootaatittis walitti dhufnee sagalee ta'uudhaan aartistiin baay'een yeroo baay'ee hojiin aartistii sagalee ta'uudha. Saba keenyaaf sagalee ta'uudhaan karaa hundaan karaa dandeenyuun kan wallisuu danda'us wallisuudhaan dubbachuudhaan waan hunda gochuu sagalee ta'aa jirra. Gargaarsis baay'eetu godhamee akkasumattis aartistoota biyya jiran wajjin illee baay'ee isaanii wajjin waliin hojjechaa jirra. Egaa kanatti jirra akka aartistootaattis. Namoonni gargaarsa gochuu barbaadan qunnamtii keessan akkamiin argatanii isinitti dabalamu? Nuti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti maxxansineeti kan jirru. Baay'een amma sagantaa kana keessa kan jiru warra Noorz Ameerikaa fi warra Kanadaa jiru. Warri Ameerikaa jiru Kaashaappii fi Zeel isaan walitti fidaa jiru. Nutis asii isaanumatti erginee isaanumatu ergaa garuu nuti immoo asitti ani amma Kaalgaarii keessan jira. Kaalgaarii keessa namni natti erguu hin danda'a. Ani immoo jara biraan ga'uu waan danda'uuf e-transfer naa gochuu danda'u. Na dubbisuuf illee yoo barbaadan lakkoofsa koo dhiisuufii nan danda'a. Lakkoofsi koo 403-875-3528 nan beekasaas. Kaalgaarii keessa namni lakkoofsa kiyya hin qabne waan jiru natti hin fakkaatu hawaasa keessa. Akkasumattis warri Edmonton illee warri Kaalgaariif naannaa Kaalgaarii jirtan warri karamiin gargaarra jettan Amartii Waarii qunnamuu dandeessu.
Ani immoo jara biraan ga'uu nan danda'a. Easily transfer gochuu dandeessu. Maaliif ganna wal arguun illee nurra hin jiru. Warri immoo kaashii kennina jettanis ani iddoo jirtanitti dhufee isinirraa fuudhuu nan danda'a. Ani jara biraan ga'uudha hojiin kiyya. Egaa akkasuma akkasitti walitti finnee karaa dandeenyu hundumaan gargaaradha kan jirru. Warri immoo hin gargaarra jettan ani lakkoofsa jiraallee karaa ittiin gargaaruu dandeessanillee isinitti himuu waan danda'uuf naa bilbiluu dandeessu. Egaa akkasitti kan gargaaraa jirru. Artisti Amartii hedduu tokko galatoomee gama biraatiin haala biyya keessa jiru kana hundumtuu gurraa qaba jedhee yaada. Haala uummanni keessa jiru kana haala uummanni Oromoo keessa jiru kana gurra addunyaa jalaa dhoksuudhaaf tattaafataa jira mootummaan biyya bulchaa ofiin jedhu. Gama biraatiin immoo fiilmii yookaan immoo asoosama jaalalaa tokko eebbisuudhaaf maallaqa qarshii 800 fi 60 ramade. Odoo uummanni keenya beelaan dararamaa jiru. Karaa biraatiin immoo qamadii Oromiyaa keessatti oomishame uummanni keenya odoo beelaa jirra jiru, odoo agabuu bulaa jiru, odoo lubbuun isaa darbaa jiruuti biyya alaattiin erga jedhee qoosa. Waan kanarratti waan nuun jettu qabda. Suni baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif sabni kee otoo hongeen beelan otoo dhumuu wanti kun baraarraa hin calqabne. Bokkaan erga Booranarraa caame amma waggaa 4 waggaa 5. Wanti kun wannuma guyyaa tokkoon ta'e miti, waan halkan tokkoon ta'e miti. Kun waan yeroo dheeraadhaaf dubbachaas turre gargaarsas goone bara kanaan duras dubbachaa turre beela Booranaa kana. Yeroo horiin dhumuu calqaban irraa kaasnee dubbachaa tumaa turre. Wanti dhokatu hin jiru. Kun dhoksaa miti yeroo keessumattu yeroo ammaa yeroo teknooloojiin jiru kana yeroo namni hundi bilbilaan kaasee waan fedhe maxxansuu danda'u kanatti wanti dhoksitu hin jiru. Dhugaadha. Addunyaa biraa warra alaatirraa dhoksuu danda'a. Garuu amma yoomitti dhoksaa sun dhokachuu hin danda'u. Waan hin dhokanne kun dhoksuunis cubbuudha. Otoo sabni kee beela'u, otoo sabni kee dhumu. Oromoon dur yoo bishaan gaafattu aannan si obaasu. Oromoo sabni bal'aan sabni gaariin kun ani dhugaan siin jedha. Sabni gaariin akka saba Oromoo hin jiru. Oromoo keessaa dhalachuu kootiif baay'een gammada. Baay'ee natti tola. Sabni gaariin sabni alagaa fidee firoomfatee alagaa guddifachaadhaan moggaasadhaan harma hodhaadhaan ilmoo namaa alagaa fidee guddifatee jiraachisee nyaachisee obaasee akka sooressa ta'ee namni alagaa dhufee sooressa ta'ee jiraatu irratti Oromoon har'a beela'uusaa waan hedduu nama gaddisiisudha. Mootummaan akkas gochuun irra hin jiru. Maaliif gurratti illee tolu isaaniif illee gurra isaaniitiif gaarii miti. Kanarratti immoo waaqnis hin jaallatu. Cubbuudha. Otoo namni tokko beela'u fiilmii maaliif eebbisiisu? Fiilmiin maal godha otoo namni beela'u? Fiilmiin maal godha otoo namni dhumu? Sun cubbuu guddaadha. Kanarratti immoo otoo namni kee dhumu otoo namni kee beelan dhumu qamadiin dabarsitee gurgurtu. Waaqnis laftis homtuu hin jaallatu kana dhugaa dubbachuuf kuni. Waan hamaadha gaarii miti mootummaanis yoo ta'e waan baay'ee gochuu danda'a. Saba kanaaf qaqqabuutu irra jira. Ilmi Oromoo dhalataan Oromoo kamiyyuu yeroo ammaa kana ka'ee Boorana cinaa dhaabbachuutu isarra jira. Sabni keenya amma kan Booranaa jenna malee Booranni hongeedha. Hongeen immoo sun hojii waaqati. Garuu namnumti laa Wallagga keessaa Wallagga lafa jiidhaa, lafa bunaa, lafa warqee, lafa waa meeqa qabu namni akka bahee hin oomishanne, namni akka bahee hin hojjetamne godhamee ture bara. Namni gadi bahee qonnaa yoo dhaqe ati shaneedhaaf nyaata geessitee qabamee yeroo ajjeefamutu ture. Yeroo namni keenya Wallagga keessaa diroon hidhaan dhumetu ture. Walloo fi Wallagga Shawaa lixaa diroonidhaan fixaa turantu ture. Ammas namni dhumaatuma jira. Kuni gidiraa bara baraan Oromoo irratti qaqqabu caalaa kan bara kanaa otoo taranyaa jedhamu, otoo mootummaan kan isaaniiti jedhamu wanta akkasii ta'uun seenanis waaqnis nama gaafata. Kanaaf sun gaarii mitiin jedha. Yoo danda'ame namni hunduu bakka jiru yeroo ammaa kana walii birmachuutu nurra jira.
Oromoodhaaf birmadhaa, Booranaaf birmadhaa, saba keenya kan beela'aa jiru kanaaf birmadhaa gargaaraan jedhaa. Maaliif beelli yeroo namaan kennu dhugaa dubbachuuf beelli beellama siin kennu. Kanaaf saba keessaniif qaqqaba. Kana wanni nani jedhu. Artistii Amartii Waarii artistii illee taatee uummata keetiif gurra ta'aa turte akkasuma immoo uummanni kan kee yeroo beela'u yeroo miidhaan garaagaraa irra ga'ullee sagalee ta'aa fi turteetta. Amma immoo akka dubartii Oromootti akka haadha Oromootti gaafatamatu narra jira jettee waan sirraa eegamu hundumaa gochaa jirta. Kanaaf atii fi waayillan kee waan kana hirmaattanii fi hirmaachisaa jirtan baay'ee galatoomaa hedduu tokko isin galateeffadha. Maayii irratti waan dhaamtu qabdaa uummata Oromootii fi walumaa gala warreen Oromiyaa bulchina yookaan immoo aangoo qabna jedhanii Oromiyaa keessatti burraaqaa jiran kanaaf. Egaa isinis galatoomaan jedhaa. Waayillan kiyyas keessumattuu warri nu wajjin sagantaa kana baasanii kan irratti hojjechaa jiran keessaa namni guddaa galateeffadhu. Aishaa Oromiyaa dubartii biyya kanatti biyya ambaatitti dhalattee guddatteedha. Afaan Oromoo sirriitti haasoftii, Oromoodhaaf quuqamtii, wanti ishiin Oromoodhaaf hin goone hin jiru, baay'ee qabsooftudha. Waan kanas kan calqabee akka walitti dhufnee kana goonu kan godhe ishiidha. Asumaanillee Aishaa Oromiyaa galateeffachuun barbaada. Minisootaa jirti. Sanittaan Sudaanii dhaamsina ni qabu. Mootummaadhaafis haa ta'u saba Oromoo kan ta'e hundumaaf kan hin dhaamu lammiin lammiidhaaf dhaqqabuun dirqama. Dirqama lammummaa, dirqama eenyummaati. Kanaaf sabnis waan danda'uun dhiibbaa mootummaa irratti gochuutu isarra jira. Sabni dhiibbaa mootummaa irratti yoo godhe mootummaan dhiibbaa sabaa san bira darbuu hin danda'u. Mootummaanis otoo namni Oromoo waan taataniif isinis isin jibbaa jira, nus nu jibbaa jira. Walumatti qabamneeti kan jibbamaa jirru. Baale gizee, baale taranyaa otoo jedhamtan, otoo jibbamtan, otoo abaaramtani kan jaraa quuqamtan san dhiisati saba keessan, lammii keessan kan isinii ta'uuf, kan isin duuba jiruuf quuqama saba keenya gargaara, saba kana baraaraan isiniin jedha. Waan danda'ame hundumaa isuma har'aa kennamee hafuutoon taane gara fuulduraatitti akkaataa ittiin bishaan ba'uuf illee akkaataa ittiin addunyaan biraallee akkasin gargaaru, addunyaan biraallee teknooloojiin akkasin gargaaree saba kanaaf bishaan baasuuf addunyaa biraan ga'a. Kuni cubbuu miti, bokkaatu didee, kuni beela hongeerran dhufee kana addunyaa biraan ga'a. Waan danda'amu hundumaa godhaati saba kana baraaraan jedha. Kana dhaamsi kiyya galatooma. Artistii Amartii Waarii uummata keetiif waan barbaachisu hundumaanuu nan jira jettee ammallee sagalee kan kee as baatee yeroo kan kee qabdurraa wareegdee nuufillee yeroo kee kennu keetiif maqaa daawwattoota miidiyaa Miiltoo Dhugaatiin hedduu galatoomissiin jedha. Isinis hedduu galatoomaa miidiyaa Miiltoo Dhugaa. Fayyaa ta'a. Nu jiraadha, jabaadha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'uun waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna.
ammatamam jira biyya tufaarri durbi na beeku takuma matike ammatamam jira biyya tufaarri